Jawaar Oromoo biraa miti addunyaa biratti beekamee jira. Jawaar karaa sadiin beekama. Ummata Oromoo biratti Jawaar ka beekamuuni qabsoo Oromoo isa du'e san du'aa kaasuun beekama. Ummata Oromoo biratti Itoophiyaa afotti kan beekamuun qabsoo Oromoo isa du'e san lubbuun baate san lubbuu itti deebisuun beekama. Kan jibbinees jaalanne illee fudhachuu qabnaa jechuudha. Lammaffaa Jawaar Mohammed maaliin beekama? Oromoo addunyaa irratti rakkina Oromoo Facebookii fayyadamuudhaan OMN miidiyaa Oromoo uumuudhaan rakkina Oromoo addunyaa beeksisuudhaan beekama. Lammaffaa. Sadaffaa Jawaar Mohammed kan beekamuuni kassafamuudhaan beekame. Namoonni isa kassasu eenyu fa'a? Mootummaa wayyaanee akkasumas warroota dur seera sirna nafxanyaa kan durii deebisuu barbaadanillee akkasumas Oromoon waan biraa miti hinaaffaa akkamitti inni dalagaaf akkamitti inni kana dalagaa jiraaf hinaaffaa Oromoon irraa qabullee baay'een isaanii isa kassasanii jiru. Waajjirri Ameerikaa Counter Terrorism International Counter Terrorism Expert ya Ameerikaa warroonni waa'ee shororkeessummaa Horn Afrikaa irra qoratan hundi Jawaarin ni beeku. Tanaan dura baankiin muun Jawaarin akka beekuuf wajjin hojjedhu jedhee akka na jajjabeessee jiru dubbadhee ture. Baankiin muun garuu duraan dursee kan na gaafate waa'ee Birgaadeer Jeneraaliiti. Birgaadeer Jeneraalin akkamitti beeka inni 2006 waraana qabatee mootummaa Itoophiyaa biraa baduu Eertiraatti galuu OLF dabalamuu waan beekuuf baankiin muun rikaardii waan qabaniif isaaf na gaafate. Isarratti aanee ammoo akka aktivistii Oromootitti kan dalagaa jiru Jawaarin akka ta'e ni beekaa kanaaf na gaafate. Senatoroonni adda addaa itti deebee yeroo isaan yuunivarsiitii dhufanii fi yeroo isaan waajjira ofii turanillee yeroo isaan Harvard dhufanillee yeroo an haasofsiisu waa'ee Oromoo yoo itti haasu isaan immoo waa'ee Itoophiyaa haasa'u kana keessatti immoo Jawaar Mohammed akka Haayila Sillaasee bara kanaa jedhanii beeku. Haayila Sillaaseen duri baay'ee beekamti. Ameerikaa irrattillee waan addaa irrattillee Jawaar Haayila Sillaasee of this time jedhanii beeku jechuudha. Maaliidhaaf akkasiin beekan? Dalagaa isaatti isa beeksise. Wanta inni dalagetu isa beeksise. An Jawaarii waliin galu. Garuu dhugaa isaa jissuun barbaadu, dhugaa isaa kaaduun barbaadu. Yeroo hundaa Oromoon yeroo waliin dhufee waliin dalaguu qabu. Diinni Oromoo akka laafu Oromoo walitti dhufee jabaatu yeroo qabu Oromoon wal naaffisuu irratti jabaatti. Wal naaffisuu irratti jabaatu. Kuni hafuu qaba. Itti deddeebi'ee dubbadhee jira. Senator Amy Klobuchar kan Minnesota qabsoo Oromoo OU jabaachoo uummanni jijjiirama barbaadu anuu erga Jawaar kana jalqabee dhagaye jetteetti. Senator Ted Cruz Texas Jawaarin yeroo fudhadhee wajji haasa'uu barbaada qabsoon inni deemsifamaa qabsoo sirriiti inni ija Itoophiyaati jedheera. Abdii Itoophiyaati jedheera. Senator Ted Cruz waajjira isaa kissiin Jawaarii kaseenee hin jirre hin jiru. Akkasumas Senator Bernie Sanders akkasumas Elizabeth Warren fa Jawaarin የኢትዮጵያ the last but best hope የኢትዮጵያ ተስፋ jedhanii beeku. Oromoo miti የኢትዮጵያውያን ተስፋ jedhanii beeku. Abdii kana duubatti deebisuuf taakkoo itti ta'uuf warroonni hinaaffaa irraan kaatanii waan hin taane daladdan kun duubatti deebisanis ni wajji antanaan dura dubbadhee jira waa baay'ee isaa. Jawaar bulchaa kenna itti fuufee nu bulcha dalagaa irra jirus itti fuufee dalaguu qaba. Dhaamsa ammoo isaa qabu maali? Namoonni yoo isa gorse akka jalaa dhaga'uu qabu isa gorsaa jechuudha. Jalaa dhaga'uu qaba namoonni yoo jalaa gorse. Garuu kanallee yoo jedhu maali? Oromoon miliyoona 50
miliyoona 50 isa yoo gorse inni ka'ee nu fudhatee ka'ee nu dhiisa. Namoonni baay'een Jawaar dikteetera jettan. Yes, Jawaar dikteetera. Maaf dikteetera ta'e? Oromoon dikteetera waan barbaaduuf. Mallas Zeenaawii Tigiree kaan mataa dha'ee kaan hidha darbee kaan uduu jiru jiraa awwaalee Tigiree bilisa baase. Dikteetera ta'ee jennaan Tigiree bilisa baase. Oromoon nama akka Jawaarii kana dikteetera barbaadaa. Kan biraa ammoo dikteetera jechuun hiikaa baay'ee qaba. Angoo maalii itti kennitanii Jawaariin akka dikteetera jettanii annaa galuu kan dandeenye hagaadhaa isa kana. Inni angoo qabu ol ka'ee ofiitii jiruu ofii dabarsee uummata Oromootii dalaga jedhee uf kenne. Angoo maal filtanii itti kennitanii dikteetera jechuu ni dandeettan akka ta'e annaa galuu hin dandeenye. Naalleen galu. Kan biraa namoonni isa qeeqxaniif isa jibbitan wanna isa caalu dalagdanii maaf hin argamne kan jedhu yoo yaadu sammuun hinaaffaa baratte waa uumuun beektu. Kanaan dura uummanni Oromoo namoonni adda addaa keessatti uummanni Oromoo isin amanee qabsoo isin harkatti dhiisee keessattuu warroonni adda bilisummaa Oromoo bakka buuna jettan bara 1991 uummata Oromoo halaal harkatti gattanii halaal amma uummata Oromoo nyaataa harkatti gattanii biraa deemtan. Halaala wayyaanee harkatti Oromoo gattanii biraa deemtan. Transitional government keessaa baatanii udoo yoo san achi jiraatanii hadha jijjiiramni uummata Oromootii dhufa ture. Dhiiftanii kun makiinaa gurgurattanii kun qarshii keessan akka gootanii booleen biraa yaane uummata Oromoo halaal harkatti gattanii. Oppiidiyoon achi keessatti hafee ummata wajjin ajjeefamaa, ummata wajjin tumamaa, ummata wajjin arrabsamaa adda. Ummata kana jiraachisee wajjin ka jiraataa oppiidiyoo miti. Oppiidiyoon kun adda jibbamuu qaba. Mee itti deebaa yaadaan jirtani. Waa'ee abaa'oo laamaa lechiin basamaay utatuwaan himmaalaay jedha warri Amaaraa kun. Abaa'oo maqaan hin jira tanaan durallee dubbadhee jiran. Akka dhaabaatti waraanni hin jiru. Oromoo kijibuun hin barbaachisu kun. Eessattillee kun dhagahamuu qaba hin jiru. Wanni hin jirre tokkoon uummata Oromoo burjaajessuun kijibuun hafuu qaba. Uummanni Oromoo ofii lolatuu qaba, ofii jabaatee lolatuu qaba. Senatoroonni Ameerikaa kunniin yeroo waa Oromoo kana dubbatani mootummaa wayyaanee waraana malee akka gadi dhiifne jala muranii natti himan. Waraana kanarratti ammoo namni tooftaa waraanaa danda'uu fi muuxannoo qabuu fi Ameerikaaf Awurooppaa irratti amantaa qabu Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu akka ta'e baasanii dubbatu. Kana waan ta'eef የኢትዮጵያ ሕዝቦች ከወያኔ አገዛዝ ነፃ ማውጣት የምትችይው ጃዋርን በማከራተት ብቻ ነው። ጃዋር መሪያችን ነው። ቡልቻኬና ኢቲፉፌ ንቡልቻ ወሮን ኢትሂናፍተን ሂናፋ መሌዋን ብራን ቤነ የሮ ኦሮሞን ሀርቀ ከሰኒት ኦፍከነ ኪጂባ ቆፋታ ታኒያፍተን ዋን ዱጋ ደለጉን ተጠብቀን ጃዋር ሀገ ከድዋ ደለጉ ጀልቀበ ፎቂ ቤተ ኦሮሞ ዳፍ ኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ዳን ቀርሺ ዮ ጃዋር ቀርሺ ወይ ምን ኛታ ረጀተን ከነሊፍ ሂናፋ ካንከ ኢራዳቢ ጃዋር ፉልዱራት ደሙ ቀባ ኡመት ኦሮሞ ቀባቴ ቀብሶ ከነ ጃዋር ዮ ዲሴ ዱበት ደበ ቄሮፍ ቀርደን አማ ከኤ ዳበቴሩ ኩኒን ሁንዲ ዱበት ደባ qabsoon Oromoo daaraataati. Antanallee durallee deebi'ee isinitti ni jira. Uummata Harargee, uummata Arsii, uummata Shawaa, uummata Wallaggaa, uummata Booree, uummata Gujii, uummata Walloo Oromoo kanneen kaaftee amma achi dhaabsiftee nama tokko jala hiriirsuun rakkisaadha. Uummanni Oromoo Jawaariin warwaatee ofitti qabuu qaba. Ani bulchoota addunyaa waliin waan ooluu fi hundinuu akka isa beekan natti himan. Namni biraa adda ka'ee akka isaatti dalagee
ummata qabee deemuun eenyu jedhee yoo ji'a hedduu taa'ee yaadee jedhu namni biraan afotti hin argamne. Kanaaf Jawaariin qabachuun dirqama ummata Oromooti, dirqama ummata Itoophiyaati. Kana waan ta'eef Jawaar akka Feesbuukii irra qeeqamee arrabsamee tuffatamuu miti. He is a great person. He is hero. He is a leader and he will continue to lead.